Haashama harka fuune ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa akka qabu sinin jechaa ta'e nagaa kiyyan jira isinis akka nagaa qabdan abdiin rabbi irraa qaba. Dhaamsa wayiitiin qaba innis dhaamsi kiyya ijoollee har'a hiriira baate sababa hiriira mootummaa bahaniin dhumte kan jedhamee miidiyaa kanarratti deematee jiru garuutu immoo miidiyaan isaan gadi bahee gabaases qaama mootummaa keessas kan gadda tokkoyyuu ibsateen jiru namoonni kun hundumtuu dhume yookaan immoo mootummaa kana deeggarsa isaatiif baanee akka kanatti dhuman namni takka isaaniif gaddeen jiru jechuudha. Oromoon guyyumaanuu akka harree gubamaa akka saree urufatti du'aati ooltee jechuudha kaayyoon nuti qabnu kaayyoo akkanaati. Kanatti aansee immoo ijoolleen tun dhumtee miidiyaan alaa jirus miidiyaan biyya keessa jirus kan gadi baheetoo gabaaseen jiru haga ammaatitti nagarreessanii warroonni yuutuubii minaaminaallee amma ta'e tokko namoonni dabarsaa jira garuutu immoo ijoolleen kun kan dhume dhuguma fedhii isaatiin mootummaa kana deeggaruuf baanii immoo dirqiidhaan ba'an kan jedhus immoo wanni beeknu hin jiru yaada holola feesbuuk irraa malee jechuudha. Isaan mootummaa deeggarsuudhaafis yaa ba'anii yookaan immoo dirqiidhaanis haa ba'anii garuutu immoo miidiyaan sagalee ta'uufii qabu. Itti ijoolleentu yoo dhuguma mootummaa kana deeggarsa isaatiif baate eewutti itti gaafatamummaa fudhata kan jedhu eewutti itti gaafatamummaa fudhate. Moo dhiinni ijoollee kana akkanumatti gadi dhammeetuma badeetuma dhume. Silaa hoo dhiigni Oromoo keessattuu dhiigni Oromoo sareenuu kabajaa qabdi haga dhiiga sareeti seen. Akkanumatti gadi dhammee hafa yookaan immoo eenyutti itti gaafatamummaa fudhata yookaan immoo maal ta'a hin beekamu. Ilmaan hiyyeessa guyyaa guyyaarran dhumaati guyyaa guyyaan hidhamaati ani akka karaa kiyyaatitti akka mataa kiyyaatitti imimmaan fixadheera. Garuu imimmaan kun immoo bishaan ta'e ofitti naqanii toon buusan isinii galee ani karaa kootiin dhugaan isiniin jedha imimmaan fixadhe. Hedduu takka na gaddisiisa. Kanaafuu miidiyaan gadi bahee too'ee ijoolleen tun akkamitti akka dhumte ifa nu haa godhan akka yaada kiyyaatitti. Lammaffaa immoo waan irraa dubbachuu barbaadu warreen reeffa ji'a torbaa Hacaaluun erga du'e gara ji'a torbaati as baastanii kan gaafa duraa asitti poosti gochaa turtan sinan qatee reeffi namaa koo kabajaa qabamu. Suuraa Hacaaluu poosti godhuu hoo barbaadde gaafa inni fayyaa qabu kan suura isaa ka'e miliyoonan jira. Isa fuutee poosti hin gootu. Eenyu gammachiisuuf? Filistaalii yaani maannoo sharaadhaan maranii kan jiran isinumatu kaase bar isinumatu kaase. Ani Oromoo kana maaluma maquma akkamii akkanti isin waamna na dhiba dhugaa. Tokko yoo balleessi tokko sanirraa hin baru ammas waan sin gaafadhu jechuudha. Please warri sheer gootan kaasa. Bu'aan qabu kaasa. Xalaata nu gammada malee wanni nu bu'uun jiru kaasa. Hacaaluun akkoo akkana na godhaaf miti kan siniif qabsaa kan nuuf qabsaa ture. Qullaasa akkasanitti qullaasa kan gaafa duraasu nu hanqate har'a immoo sirumaa yeelayyee qullaasa gadi baastan. Reeffa qullaa kabajaa qaba reeffi abbaa fedhe haa ta'u Hacaaluu nama guddaa nama beekama nama hayyuu akkanaa nama goota akkanaa kan dhiisni ta'u tan akka barbaadetu oduute suuraan reeffi namaa poostiin godhama. Kana gaafa inni jiraan jirutu poosti godhama. Maatii isaa guddan ofiillee hoomtuu sirraa hin duune hoomtuu sitti hin dhaga'amu maatii isaa guddan. Maa haadhaaf abbaa isaa riiba dhoowwutan maa daa'ima isaa yaani saqqaqsitan daa'imni isaa ni arga bar. Maa kana yaaduu dadhabdan tokko balleessi maa tokko akkanan godhi waliin jechuu dadhabdan.
Oromoo akkanumatti yaanna akkanaanu. Maa waan fokkatu wallaal. Tigree irraa baradhaame. Dhugaan siniin jedhe Tigreen xalaata keenyami. Mee Tigree irraa baradha. Tigreen warreen xiyyitiin dhaamanii du'an sana footoo isaanii reeffa sana posti godhanii kan isaan iyyuu jechuudha. Kan gaafa isaan jiran posti godhan malee reeffa jara sanii posti hin goone. Isintu posti godhe hin ta'u. Amaaratu posti godhe malee Tigreen reeffa ofiisan fuutee posti hin goone. Isinoo ofii wallaaltan namarraa hin bartanii? Waan namni hojjetu hin bartanii? Yoo wallaale laaleen baruu itti sirbituun. Yoo wallaaltan laaltanii hin bartanii? Dhaggeeffatanii hin bartanii? Haguma oomi sammuun kun sin banama. Kanaa beekumsi Oromoo, kanaa hayyummaan keessan, kanaa beekumsi keessan. Kun ikkoo Hacaaluu jaalatte osoo hin ta'in jibbina Hacaaluu agarsiisa kun warri poosti gootan jechuudha. Yoo mataan sin dalage of jalaa kaasaa poostiisa. Yoo Hacaaluu ittiin yaadachuu barbaadde footoon isaatu kan hoggaanni fayyaa ka'e meeqatu jira. Isa fuudhi poosti godhe. Hacaaluu seenasaa Hacaaluu guyyaan yaadachuu yoo barbaadde jechuudha. Kanaafuu of jalaa kaasan siniin jedhan akka yaada kootitti. Yoo dhageechan isgoo abeet. Silaa hoo kadhaan siniin ta'u sin. Xalaataaf karra banuu malee xalaatatti karra cufuun beektan. Goraa ofitti shanaqqaruu malee daandii of jalaa banuun beektan. Waan xalaan ittiin si nyaatu, waan xalaan ittiin si dhugu, waan xalaan ittiin si bobba'ee si galu, waan xalaan karaa ittiin si deemu. Waan kana dalagaan keessan. Xiqqaa guddaan keessan akka dalagaa daa'imaa. Deegii feesbuukni kun guddaas xiqqaas hayyuus beekas wallaalas wal qixxeesseef kabajaa akka kanatti walirraa fuunee wal salphisuun isin har'a Hacaaluu jaalachuu osoo hin taane Hacaaluu salphistan. Hacaaluu xiqqeessitan. Osoo Hacaaluun kabajaa haa qabaatu ta'e haramaneen takka ol galtee reeffa namaatti ol seentee reeffa namaa footoo kaasuu hin turtu. Reeffumti isaa sunuu footoo ka'uun hin maluuf. Garuutu yoo maal goonare homaan qabnu bar sinii galee hoomtuun jiru nama gingilchaatti isin hoo isinitti himan nama gingilchaatti midhaan naqe. Midhaan gingilchaatti hoo naqe jalaan gadi yaasa. Isin asiin hoo isinitti himan asiin gadi yaasta. Tokkichi keessan homaa qabachuun beektan. Maaliif akka akkana ta'an hin beeku. Bilis Oromoo. Naqqaamee baradhaamee ollaa keessan irraa baradhaa. Namoota iyyuu yoo waan beekne namoota iyyuu yoo waan tokko hin beekne namarraa baruu danda'a. Baratee baruu danda'a. Dhaga'ee baruu danda'a. Waan akkanaa kana barumsa godhadhaa malee waan hin taane waan nama xiqqeessu waan namni ittiin namatti gammadu waan namni ittiin nama oolee ittiin bulu hin hojjetina. Wal xiqqeessuu hin hawwinaa wal guddisuu hawwaa. Ani waanuma isiniin jedhu gisee tokko nan dhiba dhugaa. Annaa kanaafuu please Oromoo. Adaraa isiniin kadhadhaan. Sammuu keessan banaa. Sammuu keessan hin cufinaa hundi keessan. Waan tokko hojjete ati waan sitti mul'isee hojjedhu malee ani fakkeenya waan tokko poosti godheef ana jala deemtee poosti hin godhe. Yoo si gale wanni sun poosti godhe. Yoo si gale dhiisi bira darbe. Yoo wanni sun wanna fokkisaa ta'e immoo kootu natti himi. Kun akkanaa miti jedhiitoo akkanan waan sanirraa sirreeffamu na taasisi. Malee waanuma nan hojjedhisa waanuma namni tokkotti hojjete qabattee hin deemin. Daandii takkitti irra hoo deemanii karaa namatti dhiphatti. Yoo daandii akkas bal'ifatan immoo karaa namaa bal'ataa jechuudha. Kanaafuu Oromoo
hani haga beekuma kiyyaa yookaan immoo haganatti dhagaamiin dubbadha. Namoonni anarraa ol beekumsa qabus namoonni anarraa ol nama gorsuu beekus hedduu jira. Dhaggeeffachuu ni dandeechan isaanirraa baruu hin dandeechan. Sinii galee namni gaafa waan tokko dubbate nama qeequu nama arrabsuu nama ashoofuu nama tuffachuu osoo hin taane xiqqaa guddaan keenya osoo wal dhageenye walii dhageenye wal jala deemne nuti bakkumti nu hin geenye bakka wakkumti nu hin geenye waanumti nu hin taane waanumti nu hin goone hin jiru. Garuutuyyuu anarraa kana gadi ba'ee dubbachuun yookiin na arrabsuu dandeechan yookiin immoo waan addaa maqaa addaa natti baasuu dandeechan. Ani maqaas natti baastan homaa jettan homaa miti. Garuutuyyuu hedduuta kanatti namatti dhaga'ama. Hundumtuu yaada qabnu yoo wal jijjiirre yoo walii dhageenye guddachuu dandeenya. Garuutuyyuu immoo yaaduma mataa kiyyaa yoonan qabadhee deeme ofuma kiyyaa yoonan karaarra deeme homaa waa tokko bakkuma tokko ga'uutuu hin danda'an. Sinii galee mukti tokkichi kophaan boba'u. Kanaafuu wal jala deemnee walii dhaga'uu qabna. Ani akka yaada kootitti badiirra wal sirreessachuu qabna. Wal gorfachuu qabna. Kanarratti dalaguu qabna. Oromoo please hin rafini. Rafuu jechuudha. Namni waanuma takka qabatee taa'u nama rafuu jechuudha. Nama halkanii guyyaa rafu. Sinii galee si'aatiin kun yeroo nu itti jirru kun si'aatii rafanii miti. Si'aatii barumsa waliif dabarsan, si'aatii waliif dhaga'an, si'aatii yoo namni tokko dogongoree wal sirreeffatan. Walaa sirreeffannu walaa gorfannu waliif haa dhageenyu. Hundumti keessanuu xiqqaa guddaan beeka wallaalan dubartii fi dhiirri hundi keessan osoo waliin tuffatin. Osoo kutaa waliin qoodin, osoo gandaa waliin qoodin, odoo bifaa waliin qoodin, odoo haala haasa'aan waliin qoodin. Namni hundumtuyyuu hagatti beeku haga sammuusaa hagatti dhaga'ame dubbata waan ta'eef wal jala deemuu qabna, walii dhaga'uu qabna. Kanaan yaadni kiyya. Please yoo nan dogongore dhiifama naaf godhaa. Warri yaadni koo isiniif galee immoo yuutuubii kee subscribe naaf godhaa. Annis yoo isin yaada tokko naa barreessitan na jajjabeessitan yaadni kiyyallee hagasuma naa burqaatee deema. Anillee yaada gaarii hagasuma sana dubbachaa deema. Anillee waan gaarii hagasuma dubbachuuf itti karoorfadhaa. Kanaafuu koomentii naa barreessan isiniin jedhaa. Baay'een sin jaaladhaa. Oromoo subscribe naaf godhaa, like godhaa. Namaddii dhaabbadhaa yoo inni balleessan naa gorfadhaan siniin jedha. Hedduu takkan sin jaaladhaa. Naaf galatooma. Baay'een sin jedha.